Iriyaan meelaala eenyu akka ta'e ammanatti. Hiriyaa ka qabate sitti jechuudha. Qabattee jechuudha. Siinaa maaloo naannan dhiphisinatti. Argitee? Ati na dhoksitee isheen natti himti. Meelaala hiriyaa qabatteetti. Duraan kana xumura. Meelaala baay'een jaalladhe garuu obboleessi koo filannoo sirriitti danda'aa miti jaallattu. Waan jaallattaniif baay'een gammade. Isheen sirriitti sin jaallattee jirti. Masirriitti abdii kutata. Na obbaafachiisbite. Garaa siin nyaatu garuu kenna. Seefoo ati si dhukkubaayii? Amma ammayyoon sin argin baay'ee si yaadutti keera. Si qofa sitti fakkaata ree? Anis bareeddoon si yaada. Dubbii keenya irratti immoo har'a irbaata waliin nyaanna. Sana booddee sin geggeessa. Ati tola. Karaa isaa galuu danda'uun waan jiru hubachiisuuniif nan yaala. Kana hunda garuu dirqama hin qabu. Silaa waliin fuune miti. Namni akkuma kee waan hunduma salphisee waan laalu sitti fakkaata sitti. Anaan ganna yaaddeessu waa'ee firaa ol qofa. Inni immoo sarara qabateera. Biiru maal inni itti yaadaan baduu? Nan badee. Baay'ee malee. Maal inni maal yaadaa jirta mee natti moo yoon fuudhee qofaan jiraadha jettee sodaatte? Maal taaksiin dhabe? Wal bareeda. Roobiin kunoo abbaa manaan konni si harkaana fudhate isa kanadha. Roobiin kan. Maalicha taasisina? Managersi kennaara. Sinan, kun iddoo hojiiti. Nan galchu. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessara dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaadnee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemnee kunoo jabaannee har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Furnicharii All-Like meeshaaleewwan furnicharii garaagaraa qulqullinaa fi sadarkaa isaanii eeggatan dizaayinii garaagaraatiin filannoof isiniif dhiyeessee jira. Soofaawwan dizaayinii bifa garaagaraatiin minjaalawwan nyaataa filannoo barbaaddaniin sireewwan garaagaraa bal'ina mana keessanii waliin deeman gatii madaalawaa ta'een isiniif qopheessinee jirra. Gara furnicharii All-Like yoo dhuftan ayyaana sababeeffachuun meeshaaleewwan keenya irratti hanga % 40 hir'isnee jirra. Teessoon keenya CMS Civil Service fuuldura Gurdishoolaa gamoo Itiyoo Siraamikii irra Piyaasaa gamoo Haroon Taaworii cira Boolee Bulbulaa gamoo Quddus Buzaayyoo irra Jamoo tokkoffaa warshaa fuullee fuulduratti argamna. Yeroo dhiyootti immoo magaalaa Adaamaatti damee haaraa banuuf qophii irra jirra. Furnicharii All-Like ayyaana gaarii. Maarri mijeessuu hin dandeenyu nuti. Kun konkolaataa keessee nuufan jira. Nee xiqqoo isheen oobsi. Tole. Tole. Galgala akka baateen na argi. Har'a hin danda'u. Naa gala. Akka isaa wajjin ol beellamteertu waan hundi isaa naaf gala. Kanaaf miti Sinan, miira kanaan akka haasuuf nuun barbaadu. Tasgabbaayitee boroo larginee haasofna. Amma garuu naa deemu. Tole. Bor
Bakkuma duritti tola gara. Afuun hin danda'amu. Na doorsisu keedha? Moonji keeti waan barbaade haa ta'u. Sinan? Sigue, ¿no? It's okay. Devenuf. Siisif. Maallaqa yeroo darbee sana galchite? Galcheera. Haasaa keenya irratti garuu miilu. Lakki dhimma siinaan kana waan ta'e godhe. Firaa'olitti garuu dhugaa isaa himtee jirtaati? Firaa'olitti wanti himamu hin jiru. Siinaaniin garuu yeroo dhumaatiif waan jirutti himuudhaaf boritti beellameeraan. Ani hin beeku kenna dhugaa. Siinaan baay'ee sixaaree jira. Biru, maal nama kana yaadanneewu? Nandeemee. Baay'ee malee. Maal inni maal yaadaa jirta mee natti himi? Moo yoon fuudhee qofaan jiraadha jettee sodaatte? Atumti fuudhi malee kan koomaan rakkisaan. Ani appaartaamaa tokko kireeffadhee yookiin immoo bitee keessa jiraachuu nan danda'a. Kun akkamitti ta'a? Akkamitti mana kee gadi dhiistee deemte? Karaa isaa galuu danda'uun waan jiru hubachiisuuniif nan yaala. Kana hunda garuu dirqama hin qabu. Silaa waliin fuune miti. Namni akkuma kee waan hunduma salphisee waan laalu sitti fakkaata sitti. Dhugaa dubbachuuf haalatti keessa jirtu baay'ee ulfaataadha dhugaa. Anaan kan na yaaddeessu waa'ee Firaa'ol qofa. Inni immoo sarara qabateera. Kanaaf wanta natti ulfaatu homtuu hin jiru. Silaatii waan namni jedhu yoom dhageessa Waaqayyo si gargaaru malee maal jechuu danda'a. Ameen. Ameen. Qoostamtee ati. Qoosati. Eebbas jalqabdee baran. Amma mee jaalallee qabadhee teessaatii 24 biizii si godhu natti agarsiisi. Dhugaatti mana kana kan gadi dhiisu waan dha malee miti. Mana amma kana guddatu keessa qomaa waan hin jiraadhu sitti fakkaata. Dhugaa dubbachuuf itti yaadaan ture. Meelaalaa osoo fuudheeyyuu mana kana keessa waliin jiraanna. Manni kun guddaadha bara. Nu ga'a. Lakkii garuu firoo meeluun gammadduutti dhiisuu ta'uu dandeessini. Sanarratti immoo bilisummaa barbaachisa. Kana booddee san daa'ima miti waan ta'eef yaadda'e. Waan hundumaaf iyyuu yommuu yeroon ga'u laalla. Dhiyootti wal fuudhuuf yaadammoo? Dhimmicha irratti naasofne garuu erga ol barree turree jirra. Erga ol jaallanne immoo amma kana turuun hiikanaaf hin kennu. Meelaala akka hojjettuutti osoo hin ta'in akka rayyaatti yeroo walii laattanii osoo haasoftanii baay'ee natti tola. Meeluu kanan hordofuu jalqabe ammoo osoo hin taane jalqaba yommuu hojiin bukkee galtu ture. Kanaaf amma hordofuun hagas mara hiikanaaf hin qabaatu.
Ay firoo jaalalli si qabee jira jechuudha. Amma sirraa beeksisuu jalqabeera. Waa si ajaa'ibu kenna suura ka'uun jaalatu. Sanarraan baay'isa. Wayyoo! Kolfimi. Saalfata. Maali? Qoosaa jirta miti ati. Amma kan durii caalaa sabaruun barbaadaa dhugaan itti agarsiisime. Wal nu barsiisi. Walan sin barsiiseera dhiyootti innis jaarsa ergeen wal barobboleetti kee waliin naan jedheera. Jaarsa? Qoosaa hartamni kenna. Siif. Kanan jedhume jaarsa wayitii kanatti qabatte. Maanni dubbiin nulfeessu? Ofiigi dhugaa. Maanni dubbii amma kana nulfeessu? Ofiitiin qoosaan beeku. As garagaliitii waan asitti balleessi natti. Maaloo siinan? Wanti hundumtuu balleessaa kootiin siin jedhimti? Tole mee kanatti narraa dhabde maali? Siinan, ati baay'ee nama gaariidha. Ani immoo faallaa keetti. Eenyumanni garuu kan na jalaa si fudhate. Meelaalaan baay'ee nama gammadaa si gootee jirti. Jijjiirama addaati. Dhugaadha. Wanti hundumtuu yeroo isaa eeggatee ture kan inni ta'u. Garuu murtoo kee sirriitti itti yaaddetta jechuun koo meelaalaa afaan ol fuudhuuf murteessuu kee. Leeyyan sirriitti itti yaadee murteesse. Garuu maaliif ariifannaan akkanaa? Mee yaade anii fi sifanillee kan ol barre isin godhu. Garuu ol fuudhuuf kan murteessine bara dhufu. Lulachuu bar daa'ima miti. Namoota gurguddoodha maaltu nu tursiisa. Kana biraan immoo akka nariifadhe beeka. Garuu sirriitti itti yaadeeti kanaan murteesse. Haa ta'u inni guddaan gammadaa ta'uu keeti. Meelaalaan akkaan bara kan ol fuudhuu keessanii jaallatteetti? Meelaalaatti himne. Garuu immoo osoo boru yoo wal fuuneen hedduu natti tola. Ati hoo akkam siifan hojjenin? Baay'ee nutti tolee jira. Gammadoodha. Gaariidha. Eenyuyyuu an mataa kooti fedhee waan an godhe. Anaaf jaalala homaan qabdu jechuudha meelu. Siinan, an kanan jaalladhu nama biraadha. Kan yeroo hundumaa raabborii ol argaa yeroo keettiin gubaa tuqne callisee Siinan, maaliif akkas jetta? Wanti dabarsine hundumtuu tokkoon tokkoonsaa anaaf hiika guddaa qaba. Amma garuu kanan jaalladhu nama biraadha na irraanfachuu qabdaadha kanan siin jechaa jiru. Meelu ol jedhi. Ija koo keessa na ilaali. Meelu ol jedhi. Ija koo keessa na ilaali. Maqaa koo dhayitii seenaan siin jaalladhu naan jedhi.
Maaloo Siinaan. Maaloo na dhiisi Siinaan. Meelu naan jedhi siin jechaa jira. Naan jedhi siin jaalladhu naan jedhi. Naan jedhi ija koo keessa laala siin jaalladhu naan jedhi. Siinaan. Ingat. Sinan. Amma sawai moneti yaada jirta? Naam godha jetteeti. Ani dhugaa dubbachuuf jireenya koo keessatti mooneetiin ala jireenyi waan jiru natti fakkaatu ture. Amma garuu raanfachuun dirqama. Hanga kana jaalatta taanan maaf carraa tokko kennine. Maaf dhiifaman gootu? Yeroo ati osoo beektu mooneet akkamitti akka isheen itti namiitee baatee beekta. Silaamoo isa jirti eessattan argee dhiifama godhaaf. Ta'us tasgabbaftee haasa'uu ni qabna ture. Amma eessatti? Ani eessa akka isheen jirtu hin beeku. Sanarraa nama eessayyuu jiraattu maal na dhibe. Samiirrayyuu baatee bakka barbaadde. Tole dhiisii amma miira kana keessaa bahe. Si argitee akkatti isaan bareedan. Baay'ee bareedu baawwaqa. Sirkoo baay'ee. Argime ilaali. Uumama isaan ilaali. Dhugaa Waaqayyoo. Alistee mana beekni waan taatamu. Maal rakkoo qabu? Kami kana gadi taa'e. Kan izi. Ana wattamu. Jirtati. Akka maraa namatti jira. Maraa baay'ee. Tokko natti sanda gabaabaa. Maamila haaraa hedduu argachaa jirra. Dhuguu? Wajjin akka gaarii deemaa jira sooreka. Tola baay'ee. Waajjii bareedu dhugaa. Insaanii tokkuma abbo. Gantoota. Kana baddaa mati. Dubartiin takkittii lafa kana irratti badduu taate yookaan gaariin taaneedhaaf dubartoonni lafa kana irra jiran hundumtuuyyuu akka dubartii takkittiitti ilaaluun badii kan kennu. Inni dhimma keeti. Anaaf garuu gantoota tokkuma hundi isaanii. Tola baay'ee. Ati kam? Jira. Waan yeroo darbee jettee kam? Tuma jira. Masaan baay'ee mi'aawaa yoo nyaata mana kana baay'een jaalladha. Baay'ee waan jaalatta anillee arraan booda nama mana kana dhufullee jaalachuuf an deema. Dhugaan siin jedha. Baay'ee boostaati. Baay'ee boostaadha waan gocha. Wanni nan jedhu anaasa wanni tulloo siin ta'u kana baddaati. Ana siin jedhana. Dhugaa. Waan hundaafuu ana nama liquun qabdu. Nagaa jirtu. Akkam? Fayyaa. Wal beekna moo polis? Maali wal baruun danda'amu? Danda'ama garuu calistee murtee gaafa teessumu. Alaala teenyee agartuu wal walaadu
Walumatti dhiyaannee fala barbaadachuu wayyaa. Akkasuma iyya. Namni as waraanni jiru masii yaaddanitti ta'e malee. Namni bareedina keessan arge mil'annaa tokkoon beela fi dheebuu dhabbee ba'a. Kana beektu miti? Inni kun gaariidha. Jawaaduu tola. Laala harka dhiqatee uuba keessaa guuretti hunda keessanuu tolcheessinuu. Galatoom. Baay'ee. Gabree. Hiriyaan kee maaliif qobaasa taa'uuf tumma qabu? Ufuun isaan hafu. Dhiqoo amma waan keessan taphni keessanii waan bareedinni keessan isaaf galuutti. Fuula gurraaraa kanaaf dhufuu dhiiseeta. Maanni isaa sagasu kan deemna. Kottu kottu. Kottu taa'ee. Maal taate? Akkam jirtu? Naguma jirtu? Humnumaanii dhufee isinitti makame miti gurbaan kun. Akkasitti malee hin ta'u. Humna maalitti deemu malee? Humna isaanii ilaaltee akkasitti bareeda inni fanii nyaaraa godhanii humna maalii dhabu. Hiriyyaan koo baay'ee qoosaa jaallata. Baay'ee inni kolfa jaallata. Ati garuu badaa miti. Yaan yoo waan kolfisiisu argadhe qasa'een kolfa. Sanarraan kanaaf immoo akka isaatti waan argate tilkaayyaa isaan oolu. Ani garuu namni kolfee taphatu baay'ee natti tola. Argisaan afaan dandaqaa warra bareedaa bira dhaqa afaan callisaan garuu Irra deemina dhageessanii. Maal jettee irra deebisamu? Manatti galmeessitu. Maal isaaniif hoo? Jettu? Nageenya hoo? Nageera. Galatoomni. Baay'ee namatti tola. Maaluma qabatu guyyaa sana si wajjin ol baruu baadheera ta'e. Amma sabdiin kutanne moo? Maal abdii kutatatteeti? Beelaalaan garuu baay'ee nama aarsiti. Shakkii tokko malee immoo maallaqaaf jetteeti kan kana goote. Meeluun sirriitti hin beeka. Maallaqaaf jettee akkasuma gootu meeluun. Egaa akkas ta'e osoo homaan godhin maal ta'e jettee tiree kan hin dandeesse. Inni kun anaafis gaaffiidha. Silaa galuu diddeega. Maal taate ilma koo? Homaan ta'a. Meelaalaan nagaa miti moo? Isheen maal taati armi ana malee? Ati maal taate? Meelaalaan na dhiiste. Garuu akka kanaan dura oduu namaatiin gargar baatan akka hin taane. Oduu namaa miti. Isheenis akkuma mooneeti nagante gantuudha. Ana irratti nama biraa jalqabdi. Maal? Wanti hundumtuu dhumeera arme. Reduko. April. Nakam fudhatu? Kun siif dhufe. Wow. Thank you.
Wow. Jaalatte? Baay'ee bareeda. Homaa miti. Wow. Jaalatte. Bareedu ko. Maal si fakkaate? Siif miira addaan qaba. Baay'een si jaaladha. Garuu itti namni miti ati akka isheen itti gaafatamaa ishee wajjin jaalala jalqabdi. Mistiraachoo isa gaarii kana. Maal jedheetan itti himame? Biiroo dhaqee yoo waa godhe hoo? Ofii isaatii guyyaa jedhetti haa baru. Dubbii keenya irratti sanbata akka jaarsoliin dhufan harmeetti meen jira. Garuu ofii kootiif baay'een sodaadheen. Maaltu sodaachisa? Jaarsummaa magaalaatiif osoo baadiyyaa ta'e malee. Akkam? Kan baadiyyaa baay'ee nama sodaachisa. Hafuus danda'a beektaa? Kan magaalaa garuu erga waa hundi xumuree booda kan maatii bira gahu. Abbaan koo qosaatti tole akkasiif hin jenne beekta miti garuu. Kanaafuu anatu sodaachuu qaba jechuudha akka naaf. Sirriitti. Atis immoo akka ati na jaallatu hin shakku. Si wajjiniin bultoo godhachuun barbaada. Kana caalaa turuun barbaachisummaa isaa natti hin argamne. Haadha warraa koo haadha ijoollee koo akka taatu hin barbaada. Haadha warraa koo haadha ijoollee koo akka taatu hin barbaada. Natti himta. Maaluma qabatu biyya lafaa kana dhiisanii deemanii boqotanii argu. Maal dhala koo baratanaaf ilma tokkicha akkamitti kanaaf jette biyya lafaarraa baddati? Garaan waaqa rimaadha waan dhalee buluun beeku maaluma taanaan sitti meera kanaan dura deessuun ooltee agaltuu siin jedheera maal amma kanatti? Ani ergamee ilaalaati dubartii naman. Isaaniyyuu gantu. Akkasin jedhin ilma koo yeroo madaan fayyifne hin qabu. Tole?